السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرت أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك فجاء كم جرتني فيا كيسني هردفتو تكو هردفتو تكو قالي في جاري وانكيا الحمد لله رب العالمين هرا لي فيديو تكا ولتي ديبني جرا اجا gara video biyyaatitti osoo hin tarin hindura yeroo kamiyyuu hordoftoota isin galateeffachuu hin dagadhu. Namni nama galateeffanne rabbiin illee galateeffatamu jedhama. Kanaaf hundumti keessan iyyuu naaf galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Jajjabinni keessan akkanuma itti hafuu video kana yeroo daawwattan laayikiin naaf gochuu hin dagatinaa. Laayikiin ammoo namoota hedduu bira qaqqabuuf na qarqaara. Laayikii gochuudhaani na wajjin turaa isiniin jechuun barbaada. Uummata qashtii, uummata jaalalaa fi uummata kabajaadha. Egaa kanatti aansee har'as viidiyoo kana qabadheen dhufee akkuma argitanitti jechuudha. Wallaahi baay'ee garaan nama nyaata baay'ee nama dhukkubsa. Viidiyoo kana meeqa walumaan ilaalla. Uummanni kun Harargee gaara mul'ataa naannoo dhalata Harargeetii gaara mul'ataatti achii baqatan hongeedha. Saba hongeetiin baqatanii yaa'an. Mee manguddoo kan ilaala, mee dubartii ilaala, daa'ima isiin qabattee ilaaltu. Har'a manguddoon tu sila mana keessattuu kunuunfamuu qabdi ture. Gadi baatee mee dubartii manguddoo haadha keenya kana caalantu jira. Mee viidiyoo kana waliin. Wallaahi ana akka nama tokkooti hedduu keessi koo na cabee, hedduu na dhukkubee, hedduu garaan na gubate jechuudha. Mee ilaala, mee manguddoo sammee achi ilaala ba'alla. Manguddoon tuni har'a isaan kun mana keessa kunuunfamuu qaban malee har'a bahanii kararraa kadhaadhaaf hin baane kaleessa udda kaleessaati. Akka kaleessatti bullee waaqammafnetti hamma har'aa jirraa jedha guyyaa lammaffaa osoo bishaan afaa isaanii seenii jechuudha. Takka daa'ima qabattee harma hoosifti. Udda kaleessaati hamma ammaa bishaan arganne jechuudha. Waa takka baqatanii iddoo dhaloota isaa gaara mul'ataarraa baqatanii yaa'anii karatti yaa'anii kadhatan mee isii tana daalaa daa'ima hoosifti. Udda kaleessaati daaftee jirti. Daa'imni tun akkam taati? Isiin tuni harmi isii yoo haati waa nyaatte harmi haadhaa sun waa baha waan ta'eef isii udda kaleessaati argadhee hin dhunnee jetti. Wallaahi baay'ee nama dhukkubsa. Baay'ee nama garaa nama dhukkuba. Yaa Oromootiya sagalee waliif haa taanu. Piliis bira haa dhaabbannu uummata kana. Mee ilaala. Wallaahi mee ilaala. Amma kun qe'ee isaanii gadi dhiisanii baqatanii yaa'anii akka yaa'anii karam osoo deeman dallaafnee dadhabne as teennaa jedhan. Uummata bara nama hedduudha bara kaameraafota na mul'ate malee. Mee manguddoon tun har'a nama miilaan deemee ugurgahee kadhatee waa danda'ee nyaatuudha. Wallaahi mee sagalee isaanii viidiyoo isaanii hamma dhumaa dhageeffadha. Viidiyoo isaanii isiniif kaayaa sagalee isaanii irraa hin dhageettan waan isaan jedhan jechuudha. Hongeen nu fixxee beelli nu fixxee yaa'anii jedhan. Yaa uummata kiyya, yaa ijoollee keenya, duniyaa waan har'a qabnu tana irraa nu gaafachuuf taa'a Rabbiin. Waan har'a qabnu tana irraa nu gaafachuuf taa'a maaliif? Atiin baankitti walitti qabattee teettuunis, atii harkatti walitti qabattee teettuunis, duniyaan ta'e akka barakaa godhattu yoo taate lammii kee ka beela'u, lammii kee ka dheebote, lammii kee ka dhibamee fi haa diqqaattu irraa darbadhu. Duniyaa sunu akka amantaa Islaamaatitti yoo ilaalus taate zakaa qabdi irraa zakatu irraa baha jechuudha. Zakaa duniyaa suni baankitti ka walii qabdee teettuun illee zakatu irraa baha yaa uummata kiyya. Nuti garuu harki caalaan keenya zakaa waan jedhamu iyyuu hin beeknu jechuudha irraa. Duniyaan teenya sun zakaa irraa bahuu ni barbaachifti kan jedhu meeqa keenya beeka laata muraasa. Harka dhibba keessaa yookaan parasantii 30-40 waan tarnaatti fakkaatu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya please namni rakkataa dhibamaa tokko dhibee isaa rabbii gaditti namni sababa fayyisu rabbii dhibamaa garuu ammoo namni sababa ta'a malladhatti qarqaarsuus sababa ta'a namni sababa godhee nafsee nama tokko oolche akka maalitti ilaalla akka amantaa Islaamaatitti isinummaan hiikadha. Obboleewwan kiyya uummanni keenya kuni ani dhalattu Arsiidha garuu ammoo isaan Harargeedha.
ani garuu dhiiga kootii lammii kootii Oromoodhaa akkamitti ilaalee bira darbuun danda'a garatu na dhukkuba keessan na gubata wallaahi ummata koo hedduu qalbiin na cabde ummata kana akkana argee biyya keenya keessa baasawee qaala'insi jireenya irraa kan ka'e waan hamaa waan fokkatatu deemaa jira biyya san keessatti jechuudha namni hamma ilmi namaa hamma ilkaanii wanyaachuutti gahee jira jechuudha rabbi yoo nu baraare malee wallaahi rabbi nu haa baasu yaa ummata keenya والله يا أمتا كينيا باية وفاتا biyya keenya keessatti wanni deemaa jiru waan akkaan nama sodaachisaati rabbiin nuufaa jijjiiratu malee ga'e nuun haan jedhu malee obboleewwan kiyya manguddoon teenne yookaan haati teenne akkanatti gaafa isiin rakkattee raasa baatee kaleessarraa bishaan takka argannee hin dhunne laafnee akkan waqti taa'aa jirra yaanee jettituu haadha hoosisaa daa'ima qabattee hin akka argitan kanatti sababa hongeetiif abbaan manaa kee eessa sirraa dhaqee jenna eessa jiraa jennaan sababa hongeetiin garagara facaanee jette wallahi waan akkaan qalbii nama cabsaati waan akkaan nama rifachiisaati wallahi rabbiin gahee nuunaa jedhu rabbi nu haa jijjiiratu rabbi irraa mata ofiitiin nu haa yaadatu namni yoo goomman illee biqile yoo waa ol biqila yoo goomman illee muree alashee jedhe hin du'u tanaa olitti har'a garuu kinu akkana kararra yaa'anii ummanni kuni hawwanni keenya jechuudha dubartoonni akkana daa'ima qabattee kararra yaatu kana caalaawwan akkaan nama hamilee nama cabsuun jiru jechuudha nama rifachiisa ummata keenya obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni rabbi irraa mata isiniif godhee waan rabbi isinirraa beekurraa birrii takkaan lama walitti darbaadha hawwata keenya kana bira dhaabbannu waamicha isiniif dhiyeessuu barbaada dhugaa rabbi baay'ee nama dhukkubsaa ani dhalattuu Arsiiti garuu ummanni kuni Oromoodha lammii koo dhiiga kooti Harargeedha dhalataa Harargee gaara mul'ataati kan isaan dubbatanii himatanii meen nageessa irraayyuu jechuudha wallahi kaleessa raawwata akka waan nyaattu hin arganne daa'imni kiyyallee anillee akka kalee akka bulletti haga sa'aatii kanaa jirra jettee dubbatti wallahi baay'ee nama rifachiisa jechuudha obboleewwan kiyya akka laafan kinoo hin argita kana keessaa daa'imni haadha hoosisaati haati hoosisaa mana keessattuyyuu nyaanni isii dhugaatiin isii seeraan kunuunfamu gahaa argachuu qabdi jechuudha daa'ima kana hoosisuuf mee haadha teenya illee ilaala isiillee daa'ima harkaa qabdi manguddoo socho'uu hin dandeenye kasilaa haadha mana keessattuyyuu kunuunsa addaa xiyyeeffannaa addaa godhamuu fi qabu gaafa isiin rakkattee hongoof waan nyaattuu dhabdee waan dhugdu dhabdee biyya qe'ee irraa baqatanii gaafa isaan kararra yaa'anii qe'ee gadhiisanii naannoo itti dhalatan san gadhiisanii naannoo gara naannoo biraatti baqatanii har'a akkanatti kararra carraa isaanii barandaa jala ta'e jechuudha wallahi baay'ee nama rifachiisa ummata keenya duniyaa kan namatti kennu rabbuma kan namarraa fudhatu rabbuma mee ummata keenya waan dandeessanii birrii takka birrii lama waan dandeessanii mee walitti darbaatii hawwata keenya kana bira dhiifama hawwata keenya kana bira haa dhaabbannu nama dhukkubsaa wallahi akka hamilee namaa cabsaa biyya keenya keessa sanitti wanti deemaa jiru waan akkaan nama jibsiisaati waan akkaan yaani dhaloota diqqaa lafaa dhufu kana dhaloota qubee kanatti hin sammuu ta'uutti nama sodaachisa jechuudha yaa jiran rabbi nama baraaru du'aa illee godhaa du'aa illee waliif godhaadha kan na dhibu dhugaa kan gaafii na ta'u na gubu warroonni maqaa Harargee dhaattee gandaan kutaadhaan balbalaa wal qooddee akkasitti asirraa wonyaattu suni akkasitti wal bittinneessitee wonyaattu suni kanaaf qarqarsamaan godhiin kana maa arguun dhabin haga gandaa wonyaattee wonyaachisiiftee ummata misaakiina biyya keessa jiru ummanni misaakiina biyya keessa jiru balaa kanarraa quban qabu nagaa wajji jiraata argatu nyaatee dhabu gacciisee waliin bulee fuula gaarii waliif qabaatee kalaama gaarii waliif qabaatee waliin jiraataa jira jechuudha garuu isi warroonni miidiyaarraa akkuma saree maraattee asirraa dutaa oolta yaa subhaanallah gandaa wonyaachuu jettan yaa ummata gandaa wonyaatu Harargee Arsii Jimmaa Wallaggaa kaanitti hundi keessaniyyuu jechuudha Oromiyaa kutaa 11 warroota gandaa lafa dhiittan warroota gandaa ardii baxabbattan isin ammootuyyuu sammuu keessan sammuu akkuma Qadir Martuu jedhe sammuu barmeelii baattanii warroota deemtanidha warroota sammuu barmeeliiti osoo sammuu qabaattan ta'e ila kunniin ummata keessattuu ijoollee Harargeedha warroota gandaa hojjirtee wal fixaa jirtu
kana maal ija si arguu dhabde hawwata kan maaliif iji si arguu dhabde maaliif hin laalle naannoo keessa maaliif hin laalle yoo abbaan iyyate ollaa iyya namaa baha hanga gandaan teettee wal faqoffattee wal nyaattee wal cirtee gubbaa gaddeebistee kun gaddeebistee sirba walirra baaftee gandaa wal cirtee wal nyaattee wal garagalchitee jettu uummata kee misaakiin akkanaa hawwata kee misaakiin akkanaa maaliif argine otoo ati waraabbattee iyyi gadi baatee iyyitee nuti argina miidiyaa kana amma fakkeenya hawwata kana namatu waraabee gadi baasee argeen malee ganda san dhadheetii miti kan nuti argine maaliif rakkata kana arguu dadhabde maaliif hojii ijaartee hongee naannoo keetii uumamee uummata naannoo keetii baraaruu dadhabde ati kataaspoora kana gandaan teettee uummata qoqqooddee uummata fixxu akka caffee raamisi akka hamzaadha kanaaf fakkaatota isaa deeggartoota isaa hundi keessaniiyyuu kanni iji maaliif isi arguu dhabde akkam iji isi arguu dhabde isin daaspooraadha osoo har'a gadi buuftanii dhaabbattanii qindeessitanii uummata hongee fixesa as baastanii haa qarqaarroo osoo jettanii uummanni isin laalee dirmata isi warra argee qofa osoo hin taane nallee hin ilaallata oromiyaa kutaa 11 ilaallata garuu ammoo xiyyeeffannaa irra ammaa kennuu didda isin haga gandaan teettanii wal faqaffattan haga gandaan teettanii wal nyaattan uummata masaakiin hawwata akkana beelee warran dabbaye maaliif iji isi arguu dadhabde innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbiin isin dhiisuuf hin taa'u wallaahi baay'ee nama gubata yaa oromootiyya biliis sheer godhaa sagalee walii ta'a biliis horoo uummata sammuu qolloofame san biraa sheer godhaa gaha horoota sammuu barmeeliidha horoota gandummaa gandaa fi sammuun argitee sammuu akka ilma namaatitti yaadu keessaa bahee sammuu isaanii barmeelitti jijjiirame isaa hin biraa sheer godhaa gaha uummanni biraan gaha iyya haa arganii haa iyyanii biliis hongee uummata fixxee jirti wallahi baay'ee nama gaddisiisa viidiyoon kana bichaa miti viidiyoo achirraa gadi kadeessa bahee jechuudha baay'ee nama dhiba baay'ee nama gaddisiisa nama rifachiisa akkaan jechuudha haati daa'imaa dubartiin deessuu haraashiin daa'ima qabattee beeloftee abbaa manaa maatii koo sababa hongeetii beelaatii adda facaane qubooliin qabnu jetti akka argitan kanatti mee ilaalaa yaa ilaalaa mee uummata kiyya biliis sheer godhaa wal biraan gaha sheer godhaa horroo sammuu barmeelii san biraan gaha haa iyyani oromoon kutaa 11 hundu keessaniyyuu harargee qofa osoo hin taane lammii keenna isin ilaallata dhiiga keenna foon keenna haadha teenna hayyuu teenna haadha gootaati haadha doktoraa haadha injineraati haadha har'a akkana boottu tuni haadha har'a akkana beeloftee carraa isii kararra taa'e kuni carraa isii nyaataa dhugaatii dhabdee akkana carraa isii barandaa fi carraa isii raasatti baate kana bara haadha doktoraati bar ilmoo isii har'aa qabdu kuni bortarii kan biyya san garbummaa biyya san irra dagaagde cabsee bilisummaa fidu ta'uu danda'a ilmoo kun isinitti haa dhagaamu yaa lammii koo piliis isinitti haa dhagaamu mee waliif dhiigaa mee waliif fiigaa lammii birmata keessattuu ijoollee harargeedhaa xiyyeeffannaa irra kennaa ganda keessan ganda harargee qofaa miti iddoo hunda kutaa oromiyaa 11 rakkattuudha haa ta'u garuu wanta akka nama rifachiisu hin jiru haa ta'u kutaan akka wallaggaallee jira argaa jirraa Ahmad Bosona Baalee akkuma argitanii rabbiin jazaa isaa kafaluu masaakiina keessa deemee dukaa keessa deemee hojii boonsaa hojjetaa jira maal harargee keessaa hojii akkasii maaliif gad baatee namni tokko hojii akkanaa irratti maaliif hin bobba'an hojii akka Ahmad Bosona Baalee hojjetu kana harargee keessaa namni tokkochillee hin jiru tagandaa iyyitu malee tagandummaa uummata bittinneessu iyyitu malee sulmii jidduutti facaasu iyyitu malee tagabbaatee akka dhiiraa dhaabbattee rakkataa isiitii fi miidiyaa as baaftee iyyitee rakkataa isiitiif kadhachuu hin jirtu namni tokkochummaa hin jiru maaliif uummata keenya maaliif kana ta'a isin haa dhagaamu isin haa dhukkubsu haati hoosisaa daa'ima qabattee akkana kararra baatu isin haa dhagaamu Please olii birmadhaa waliif iyyaa lammiif fiiga lammiif dhiiga dhugaa baay'ee nama gaddisiisa waa ilaalittuyyuu wallaahi nama guba waa ilaalittuyyuu namatti hin tolle please laayikii godhaa viidiyoo kana laayik godha yoo isin laayik gootan nama hunda nama hedduu bira qaqqaba yookaan sababa ati laayikii gooteef nama wayii bira qaqqabee sababa ati laayik gooteef nama qaqqabee namni sufookaa carraa ittiin qarqaaruu argachuu danda'a. Please
waan bira gatii takka sin gaafatu laayikii tuqaa laayikii akka nama hedduu bira dhaquuf na qarqara viidiyoo kana waan ta'eef piliis oromoo koo sheerii godhaamee karaa miidiyaa qabdaniitiin piliis karaa tokko tokkiitiin illee sheerii godhaa. Sheerii godhaa ummata sheer godhaa wal dhageessisaa. Sheer godhaa keessattuu nama harargee dhalataa harargee ta'e nama silaa waa chocho'uu danda'u sheer godhaa biraan qaqqabaa. Yaa ummata kiyya maaliif namuma tokko akka fakkeenya Ahmad Bosona Baalee fakkeenya isaa godhatanii gadi baatanii fakkeenya isaa gadi godhatanii gadi baatanii namni tokko jabaa achi keessaa gadi ba'ee ummata kanaaf dhaabbatee ummata kana rakkoo ummata kanaa miidiyaarra albaatee ummata hubachiisu maaf dhaban eessa jirtan? Isin bakkee akka biyya keessa jirullee Adaamaa, Dirree Dawaa, maalii deemtanii iddoo babbareeda qofa suuraaf kolkaaftan maaliif? Bar har'a iddoon bareeda kana darajaa iddoo bareedaa kana kan geessan asirraa kaataniiti bar madda keessan ka'umsa keessan maaliif dagattan? Bilis isin haa dhukkubsu isinitti haa dhaga'amu uummata keenya. Lammii keessanii birmadhaa gaafa du'e suuraa qofa fannifannee nuti saba gaafa namni du'e qofa fannifatee suuraa fannifatee itti wal boo'ee itti wal boochisu qofa ta'uu hin qabnu. Gaafa jiru booyaa gaafa du'e itti dhiisaa ofirraa rabbisaaf araaramu jedha itti dhiisaa. Nama gaafa jiru boohanii fi nama gaafa jiru boohanii malee gaafa du'ee miti kan namaaf boohan. Kanaaf Oromootiyya sheer godhaa piliis viidiyoo kana namni seentan piliis laayik godhaa. Laayikii nama hedduu akka qaqqabuuf kan nama sheerii godha nama keessaanillee sheerii walii godhaa wal qaqqabsiisaa wal dhageessisaa wal argisiisaa waliif birmadhaa waliif dhiigaa waliif fiigaa lammiif dhiigaa yaa Oromoo gandummaa keessaa ba'a. Ummata sammuu barmeelii san biraan gahaa yoo dandeessan. Anillee keessaa sheeriitti godhee jira. Ilaalan akka caaffee raamis akka Hamzaadhaa. Ummata gandummaa sammuu dhuunfatte. Ummata gandummaa sammuu zeeroo irratti deebite san biraan sheer godhee jira hoo kadhagaan taate. Kanaaf ummata kiyya viidiyoo irratti dheeressu haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kan laayik sheer gochuudhaan turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.